Aha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jirra jirtu jarri keenya. Nagaa keessaniin jabaattu baga nagaa taatanii. Igar maal jedhe namichi. Doktora keenya kana maaltu mudate? Maaliif Saawudiidhaa galanii doktorri gaaxaaniin maaltu Saawudiidhaa galche jettan? Ayyeegaa mudannoo keenya guyyaa addaatiin adda durummaadhaan doktor Shurrubbee qabannee dhufne. Doktor Shurrubbee jechuun akkuma beekamu nama yuunivarsiitii biyyatti baratee doktorummaa yuunivarsiitii bakka ta'e wayiitti fudhatee biyya Saawud Arabiyaa keessa dhaqee Saawud Arabiyaatti immoo doktorummaa tun ta'in sanyii gaaxaanummaa dabalameef achitti. Sana booddee ispoortii hojjechuudhaan beekama. Ispoortii qaama nama jabeessu hojjechuu fi araboota hojjechuudhaan beekama. Yeroo biyya Saawud Arabiyaa keessaa ba'ee akkuma namaatti laffee hojjetatee yeroo qaraaraa keessaa dangala jedhee murteeffatee daa'ima isaatiif haadha manaa isaa isin waama jedhee galuun isaa beekamaadha. Erga galee Finfinneetti wanti isaan mudate isin yaadachiisuuf yoo ta'e malee kanaan dura isin itti himeen ture. Shaantaa isaa shiftaan biyya abbaa isaa keessatti biyya inni silaa kantiibaa ta'e bulchuu qabu keessatti shaantaan lama jalaa saamameennan shaantaa tokko fudhatee galee. Shaantaa tokkoon sana erga fudhatee galee immoo bulchiinsi gandaa yookaan liqamambarii inni jedhamu eegdota lama kennee fi simannaa nama sadiin simatame. Tokko bulchiinsa gandaatii lama immoo eegdota Dr. Shurrubbeedhaa kennamanii. Eegdonni Dr. Shurrubbeedhaa kennaman egaa akkuma beekamu namni laayivii waraabu kun iniyyaa katamaa Jimmaa keessa fudhatee dhaqee jara dudubbataatti gatee tuyya dhaabatanu laayivii waraabaa katamaa keessa tunni fiigu. Hidhattoonni kan biraa qabanii maal waraabaa jirtaa akkamitti magaalaa keessa deemtee waraabuu eenyu si eeyyame waraqaa eeyyama ittiin viidiyoo kana waraabaa jirtu fidi jennaan doktorri keenya dhabanii. Sana booddee hidhattoonni isaa biran jiran waan ta'eef fiigfamanii magaalaa Jimmaa gadhiisanii gara naannoo dhaloota isaaniitti deebi'anii eegdota sana hin barbaadu jechuudhaan waraqaa iyyata galfatanii. Erga iyyata galfataniin booda sana booda ammas magaalaa Jimmaa deemuudhaaf dirqamanii eegdota sana biraa galchanii gara magaalaa Jimmaatti deemanii. Magaalaa Jimmaatti yeroo deemanuu ammas laayivii waraabaa utuu isaan karaarra deemaa jiranuu poolisiin tokko qabee poolisiin sun yeroo bilbila harkaa fuudhee laayivii sana cufee suuraa gaalaarii isaa keessa jiru keessa galee ilaaluu nama saahiba poolisichaa keessatti argee nama kanan beektaa jedheeni eeyyeen nan beekennaan bilbilimee jennaan bilbilatee namni sun gadheessise. Sana booda yeroo sadaffaatiif immoo ammas milishoonni rabbitti faradee sun lamman arganii duuka bu'anii qabanii poolisiitti kennan poolisiin to'annoo seeraa jala kaa'ee sa'aatii 24 utuu Dr. Shurrubbeen bilbilanii as bilbilanii obbo Tijaanii salaamu alaikum kunooti qabameen jira ana Shurrubbeedha Dr. Shurrubbee isa kam Dr. Shurrubbee isa kam ana Saawud Arabiyaa taa'ee laayivii waraabaa ture lakkii dhiifamaa wajjinan sin beeku jedhamee bilbillitti cufamee akka nama tokkotti sa'aatii 24 to'annoo jala turanii. To'annoo sana jalaa immoo ba'anii akkuma teessaatti deemuun booda ba'anii magaalaa Jimmaa keessa baqatanii naannoo taa'aa turanii. Osoma naannoo taa'anuu achi as waan qabanu reettota hoolota yeroo Saawudii keessa jiranu bitatan jabbiis waan arge gurguranii birrii 85,000 fudhatanii gara magaalaa Jimmaatti ba'uudhaan baajaajii makiinaa mootora wanni isaan hin gaafatin hin jiru akkuma isin argaa suuraa irratti. Motorris gatii kanaan hin jiru, makiinaanis gatii kanaan hin jiru. Baajaajiin aroogeen illee gatii kanaan hin jirtu waan ta'eef saayikilii bituutti immoo bakkatti oofsanus hin qabanu waan ta'eef callisanii isaanii magaalaa Jimmaa keessa taa'aa jiru akka namoonni isa bira turan natti manitti isaa magaalaa Jimmaa akkasitti birrii isaa jilbarra kaa'atee taa'aa jiru. Maanguddoon gaariin tokko itti dhufanii arganii kun wana Saawudiidhaa galee hin beekama haaraadha biyya kanaafi birrii afee karaarra taa'aa jira wanan saamamee namatu buusii buusaafii jira laatettanii birrii 200 Itoophiyaa luqqisanii itti kennanus Dr. Shurrubbeen kan maaliiti jedhanii gaafatani. Asirra teessee waa gaafa gargaarsa gaafataa tanatti fakkaate jennaan lakkii gargaarsa gaafataa hin jiru
minibaasii kanan bituu dhufe jedhani birrii 85,000. Sitta bitu gaa akkasin seeniyaan mataa cabsitee jennaan waa biraatti fakkaata jedhanii maanguddoon keenya bira darbanii gara mana isaaniitti dabarfatanii Dr. Shurubeen 85,000 kana baatanii footoo ittiin kaanii poost godhanii waamee godhanii albeergoo qabachuu dhaqanii laftitti dhiyeennaan jimmaadhuma keessa jechuudha. Naannoo mantiinaa dhaqanii albeergoo yeroo isaan gaafatanu albeergoon birrii 250. Gara markaatotti ol deemanii 250 Saudi Arabiyaa keessa hin jiramu jedhanii aaranii dhiisanii gara faranjaraadaa deemanii gara markaatoo. Gara markaatoo yeroo deemanu birrii 350 taanaan ammas achirraa baqatanii gara ajiippii sana deemanii ammas birrii 400 akkasiidha. Erga akkas taate maalifan seentiraaliin nan jedhanii yeroo isaan deemanu birrii 800 1,000 sanaa ol taanaan deebi'anii garuu qocii keessa mandara keessa deemanii mana birrii 15 fi birrii 20 bulamu wayii qabatanii yeroo isaan ciisanu tohaan jennaan jira geegiyoo wanni isaan mudatee firaashiin irra ciifamu firaashii tun taanee geegiyoo wayiiti duddarra deemaa jismii irra deemaa mataarra deemaa utuu ofoo amma halkan sa'aatii 9tti gibbiin geegiyootii fi Dr. Shurubee akka hammaatetti bulee kana seenaadhaaf an dubbadha malee utuu jedhanu hin mul'atti laayivii waraabaa geegoon kun utuu jedhanu namoonni bira ciciisaa jedhanu aboon irraa ciisika kafalannee rafaa jirra eessaa nutti fiddan maraatu kana jedhanii haadha manaatti manus haati manaa dhufanii obboleessoo ciisi nama ganama ka'ee hojii hojjetu jira dadhabanii dhufanii ciisaa jiru waan ta'eef ciisi jennaan ayyee geegoon na ciisuu dhiisee jedhee haadha keenya kadhatti dubartii keenya kadhatti dubartii mana kireessan algaa kireessan kadhatti mate maal geegoon na ciisuu dideeraa'oo tola wayin ciisaa jiramoo jennaan maal ilmoo koo birrii 15 kafaltee maal irra ciisuu barbaadde sila jedhe birrii 15 kafaltee 15 kafaltee maal irra ciisuu barbaadde jennaan hayyee gaa ta'u utuu inni jedhu keessummaan tokko kanachi keessa haaraa wayii jira akka Dr. Shurubee birrii wayii bobaa keessatti qabanii jiran gatii argeef ganama keessa Dr. Shurubee irra isaan qabee jennaan birrii 85,000 kana Dr. Shurubee jalaa suutumaan Dr. Shurubeen geegoo wajjin taggaa bulanii rafan waan ta'eef ganama subii jalaa fudhatee bade 85,000 kana. Akkasitti Dr. Shurubeen abdii muratanii magaalaa Jimmaa keessa callisanii deemuu filatanii jiru. Maddeen keenya akka nu ibsetti gara Saudi Arabiyaattis achan deebi'a jedhaa jiru jedhanii Dr. Shurubeedhaaf jajjabina hawwinaa Dr. Shurubee keenya abshir jabaadhu siin jennaa qophii biraatii walitti deebinaa nagaatti.